dura averra kabajjanii asii argamuu keessanii hedduun akka galatoomaa mee ifumaaf hamilee fi hana. Hamilee alattis ni gorgottanii fittis maa ifumaa kannaati yaadaan adda manaa kan nuyin qaba mana keenya obboleetti yaa'u nama saddeeti. توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب نموتا اتيانس كان نموتا سكنتاتا من كيسو كيسر كيه ساني بعد نوندا غلطو ما جنة إسافو artist for everyone غرين جامتو انتي مرتفتة سكنتان تنحكم الكاتوف دلتني باتي لموان دياتو الرد لدي أسكفو سيدي دوتا بها غلطو إساني فو أبني نحكم الكاتوف Walau kurang itu terkena senada itu gambarnya jira. Imo ni benda kisah ni film Nairobi se namni itu bagaimana yang kita malman dah. Ki bagaimana yang kita mal. Anak mas kesa Nairobi tanah. Maksud teh galma anak kesa. Operasi cuma dia ni. Amar wakai jatuh. Isi family dah oh ya. Kalau syahid bola, firman yang Nairobi juga kaya tidak bisa kawal tadi. Saya ni musuh aku ni nak ada. Firabi ali tiga terani beliau tiga. Anak walau punya itu takkan gamada. Ifi family usul ifi nanti kita ni. Garin artist for everyone tu. Wah ada dalam kisah ni. Ini tempat fokus misalnya wala membayar. Tadurama ni akan ada tilawa atau tilawa mesti berkesan. Fedina, kau sedih kabari berisana. Kita kalau ada ni, amanti Islam kita afan kafir Swahili anak simpel silki kita boleh jamu orang jamu jamu bila ada rumah kari. Ahasan, ayah jawab. Jadi zaman Islam kisah modi amanti mana jawab. Namu apa? Amanti Islam kisah begitu tu amanti di belakang film itu Islam khabar mana apa amanti mana jawab. Amanti berozit istinar lagi dah ada karena macam nampi tidak ada amanti saya sini mana apa amanti Aina boleh ni famar bina kana ko injiru atau ni kana mantis nama desa. Namu apa mantiti namu takkan tiraga fatan mufta. Khana mirkan istigara itu dirka mantini fitana muf. Akatan ala mulla tukun. Jala kaya takkan ala mudawwar fudna gartani. Kana fili wa info. Mudawwaran ala konga walikin natagasa. Arrakon tiga nama mudawwaran Islamu mamada. Jinsi ufatani dinar Islam ibtala kulli ta'ala agar sis ko agar sis kene agar asbod mudawwaran demu ni yani ka mata kadar la baida me siyase ko mudawwar aayega lokal jatta janake akada Allah manalle namarati murtesuda misal sajidatan kada mudira nama torban budun salat hadi fi jumata ko salat iman ni kesani jira janne hiri khamu fi kam ne jetti babasu qabdu musliman tay hadi fi sabat takat wa mati kuta wa bi ko ne te wa jira ta khana musliman ta dira ma ka budun wajidire kesati adi kesati la kuma na ma kuma ta de lori bisi sadai la kata bahadi wajidane maratas dan jadi betani dan jadi المقبات المساء مسلمة يوم الإسلام إلى سلام أنا ودي أنجو تبيه أمنتي تأباتي بيتي توليني تمام لوني كجوتنا منا أمنتي تربي تردفع يا أمنتي تنانو قد أكسما بيبو
وقول دليل ولا تنمي كذي لكن لكم قبل لكم دينكم ولي دين يا ربي ما ولدت تلكي أكل يجول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر آية التيان التوفيق إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يوني فيتو أمن فيتو إيس يجول يوكنا أجو ربي ما بوي بالجنة مكتها فناس ولوجيكا يون أمني أكنا كبدار أمن تيفيتو دنتاتي جوفر بسيماني بسيساني كبادا إمو برواغا خيركا جلتان وليكا بجراو أمن تيلور دفو جلتين الله بيتك وليكي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده بيتس لافتس أمن تيلور دفو جلتين يولا إلى الأرض تماما أولي يمكن سبا والأقود والنيانجو نجي بصني في بسنا خير يقفها في رقول النجي ما نفهم من يمن أنا ما بكينا باباقي والرانجا على ركينك لما مدوي والرانجا لما نفهم الجمل عليه الصلاة والسلام أنتينا وسنك وليقول الجنامي سياسة وسنك عملي أمتيك وسنك لا إله إلا الله سيف مالك يدينا أبوليس أبوليس يو النور في تبرتو جناتو اسمي والنجاة شيطان إنسان دربت لفم مراد ولفم مساحة وليقول جنابه من المسلمات نجد شو ديكنا سبب إننا الله مسلمين إسلام ما جد ولد تنجي سينا تنجي تخليسا تبيس كوبي داجنا وجيرا ما يقول تقولها ما أكون كمان عربي Memang kemana? Ada kau cerita ni? Waktu ke corona ambil jadi aku ada benda. Jadi Muslim awal ni jam, tadi dah masih iman. Asboda sama korpodu Islam ma gandang gede lisnya Muslimah kanal, Muslimah amarat, wa insan Allah la turiyat tawo. Boru khatiman tenya katol tufi, hegare tenya katol tufi. Islam ma ni kaman nawakan. Wandi lubu tenya warebu fi akabola tuman. Nagaw tingi mal. Anggape hidu injenne. Waregamni hatabenya, hadantiti. أنا ما دي تبي تكفي توفين ده عمري تيجي شكله بدين به وباي لك كبارا إسلام دا دلب دا عمري في بدي تكنا محمدا ولي قالوا جلا تدري تيجي أبينا هنيا وان تدري نون دا أمتينا نا وريني سينا عليه سندي ديبس نمون ديبس أسمونا نايروبي هسه كنا فوشان كنا كنا رجلا كنا سيرا كم مسلمات تيجي كم مسلمين دي Muslimah jinni tidak curi dagingnya. Kasih gaji hukuman sita. Oh boleh. Nah di sini boleh sana. Ajiman sita kasih gaji hukuman. Boleh. Iya boleh sana kasih gaji mana boleh.
keeti akkasiin gaasa booda kutaa waan takka baay'inaan isniyaasee hojii irraa amanta akkatti fee danda'amu waan aman lama lamatti filmiin islaamaa hanifii fi filmii biroo nama irraanfachiisu yookaan akka namni filmii hin taane laan hagoluu qopheessuuf asuma aadii isniisa. Allahu Akbar. Nama hunda akka beektuun irratti duulta. Nama paastara amantii deebiiruuf sirratti duule sheekotaanii deebistaaf. Zammaanii nama mazmuurii dalagu hanifii fi amantii isaa babal'ifatee ta'e cunqursuuf fedhu munshida gamaa fiddee deebistaaf. Nama amantii sirratti duules aartumaan deebistaaf. Walii gallee akkasii gaa'ee humna aartii jira. Humna aartii jira waan takka qofa isniimee adda adeemu. Jara ta'e aartii jechuun meeshaa jabduu addunyaan itti jijjiiramuu dandeessu. Ameerikaan 1956 Noovembar takka Veetanaam seente. Maal godhuuf Veetanaam kana qulqulleeffachuu? Biyya tana moohamtee keessaa baate salphattee eega baatee booda akkamiif dhaloonnis biltitii hafuuftee jirti yookaan biltitii Ameerikaa kana duratti moohamtee jirti jettee akka yaadne dhaloonni maal godhan? Filima maal akka waan isaan lola Veetanaam san moohanii ifa keessanii akkasii filimni kudhaafuu yoo dalagamee amma dhaloonni lafaa ol deemu lola Veetanaamii fi Ameerikaan hin duddeessan Veetanaam osoo ta'in Ameerikaatu moohin beeka. Waliigaludha haga kana hunda qabdiyaatti. Tabiroo nama eegala biriin dabe aadam uumeeras filimni akka filima islaamaa ol ta'u ilaalame. Nama biliyeena sadii ol turan. Eegala biriin dabe aadam biyya irraa uumeeras takkaa seenaa dhala ilmaa namaa keessa filimni hagana ilaalame. Ortodoksii waan isin ajaa'ibu yuunivarsiitii keenya keessatti kaafiraan laala. Daakil jaanii deemu xiqqaan tokko gise narraa fudhata. Amma birhaaniin yaasineesii wajjinaan laala. Kaafiraatiitu wallahi barnaataa siireesii kudha filimni ilaa sadarkaa kanaatti jijjiiramni inni qabu irra deddeebinee yeroo teessan haasaa godhanii asii argamuu keessaniif hedduu takkanaa galatoomaa rabbii isinaa kabaju. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkam jirtu? Egaa mafuulli keessatti nashaanaa qaba. Garuu haasawni kun haasaa lafatti galu osoo hin taane haasaa hojiitti hiikamu ta'uutu irra mala jechuudha. Kanatti aansuudhaan sirni guyyaa obboleessa keenyaa Suheeb Shihaabee akka midhaaguuf namoota galateeffatamuu qaban sirna galateeffannaa isaatiin maqaa isaanii yaamnaa asitti inni galateeffannaa kana isaaniif kennama. Sartifikeetatu qophaa'eefii jira. Sartifikeetii kana dhuftanii yeroo maqaan keessa waamamu isarraa fudhattu jechuu isumaatu isinii kenna. Adda dursa mucaa xiqqaa asitti argitan kana mucaa qaamaan xiqqaadhaa kayaan isaa guddaa kan waan baay'ee sagalee uummataa ta'ee dalagaa jiru Abdallah Amin yookaan Abdee Show. Amilee kennaan. Kanatti aansu Najii Muhammad Ahmad Najii Amileedhaan as jiru sinatti. Itti aansuudhaan obbo Abdul Wahab Amileedhaan. Gaddisa Abdul Wahab. Sartaasun Nasruddin yookaan Nasruddin
Nasruddin Nasrustor kanatti aansuudhaan Nasruddin bakka bu'aa isaa tufuudhaa fi kanatti aansuun Redwan Sheikh Abdurrahman Atlantic Show ready amale ready hanga ready nufu Fandishe Ibrahim Fig. Fig. kanatti aansuun Irsu Ahmed Redwan Dufe, President Redwan Amile kanatti aansuudhaan garee gaaddisa Islaamaa bakka bu'aa gaaddisa Islaamaa Abdurrahim Sheikh Abdurrahim Amile Takbir Allahu Akbar Asnaddin Ahmed Rata Asnaddin Ahmed Galatuma Bahar Ahmed Bahar Hamile Kanada Sudan Afse Hashim Afse Hamile Artist Jafar Yusuf. Hamile Jafar kana Rabbi wa hundaadha. Amin. Rabbi toltuu dacha harkuu fi ganamuu akka dalagu Rabbi alamijjeessu. Rabbi akka isaan fedhu Rabbi alamijjeessu. Rabbi ni danda'a jannatatti ollaana bimoggatti isaanii. Ambiyootaa fi shuhadaa'otaan akka marfamee inaba jannataa yeroo uummanni achi gadi zakkuu nyaatu Rabbi inaba jannataa isaanii. Rabbi ni danda'a toltuu addunyaa fi akhiraa waliin taasifamu. Rabbi halkan edanaa nannaa eegalee jaafachuun amma haga wajjin kanatti salaata ilmaa isaa naqaasaa. Rabbi salaata halifii fi boru siraatu gubbaa akka saffisaan dabaruu fi boru jannatatti maatii isaatiin akka marfamee akka qanani'u Rabbi sababa laata. Halkan edanaa kanarraa Rabbi toltuu addunyaa mana isaa naqaasaa. Aboo Rabbi ni amannaa Rabbi lama wayii jannati. Tokko eenyu maqaan isaa Rabbi. Allah. Inni sun jiruu duniyaa tan meeta jannataatti sitti deebinaa duniyaa fi akhirattis Rabbi isaa kennameessu. Waan barbaadu hunda harka edanaa kanarraa sirraa buuteef akka feetu hunda harka dura Rabbi haa jiru. Qabrii fi qiyaamattis Rabbi isaa kenna. Jaafariif meeta argiftaan isin. Allahu Akbar. sagantaan galateeffannaa badhaasaa akkuma itti dhufee jira. Kabajamtuu dubartiin isaa dubartii akkaan jabduu qaama maallaqaan yaadaan waan hundaan nu bira dhaabbachuu turte kabajamtuu aadde Daraartuu yookiin Daraartuu hotel gara waltajjii Daraartuu akka dubartii taate kabajamtuu aadde Daraartuu Hamile Shaawala waltajjii irratti nu geessaa.
daraartuu fakkeenya dubartoota magaalaa Naayiroobii kan taate aadde Daraartuu badhaasni ni kennama. Shaamee Daraartuu galatomaa Daraartuun sifatteetti tagumaadha badhaasni kabajamoo durataa qeerroo magaalaa Naayiroobii fi akkasumas waa'ee nafiyya sa'a dheeraa kana kan waltajjiirra nama waliin ture kabajamoo obbo Khadiir Nageessoo hamilee obbo Khadiir. Tole obboleeyyan hundi keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadhaa namuu mee obboleessa keenya gara boodaa isaa shaa kabajamoo obbo Suheybi Sheekh Amin Ibro yookiin Halaal Sheew galatoomii danda'anii haasawaa isaatii fi gorsa isaa waa'ee tokko irraa barattan abdii qabnaa. Imalli keenya karaa muuviitii mee imala karaa muuviitiin dura hundi keessanuu hamilee yeroo takka ofii keessaniif shaara godha. Egaa